Nagaan isiniif haa baay'atu kabajamtootaa fi daawwattoota ORFM odeeffannoo sharafaa Feebruaarii 1 yookaan Amajjii 24 bara 2025 qaban isin dhufnee jirra. Akkuma baratame namoonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Akkasumas yaada qabdan comment irratti viidiyoo kana laayikii fi share gochuun dagatinaa. Gara oolmaa irraatti dabarra. Guyyaa irraa oolmaan sharafa hawaalaa yookaan gabaa gurraacha baay'ee gad bu'ee jira. Doolaarri Ameerikaa tokko qarshii 144 saantii 76 sharafamaa jira. Doolaarri Ameerikaa dhibba immoo qarshii 14,476 sharafamaa jira. Yuuroon tokko qarshii 150 saantii 7 yommuu sharafamu, yuuroon dhibba immoo qarshii 15,000 qarshii 70 sharafamaa jira. Swiss frankiin tokko gabaa gurraacha irratti guyyaa irraa qarshii 158 saantii 93 yommuu sharafamu, Swiss frankiin dhibba immoo qarshii 15,893 sharafamaa jira. Kabajamtoota keenya akkuma ilaalaa jirtan gatiin maallaqoota yookaan gatiin sharafa guyyaa irraa baay'ee gad bu'ee jira. Akka kan torbaan darbee irra jechuudha. Guyyaa irraa doolaarri Kaanaadaa tokko qarshii 99 saantii 20 yommuu sharafamu, doolaarri Kaanaadaa dhibba immoo qarshii 9,920 sharafamaa jira. Doolaarri Awustiraaliyaa tokko qarshii 89 saantii 91 yommuu sharafamu, doolaarri Awustiraaliyaa dhibba immoo qarshii 8,991 sharafamaa jira. Paawundiin tokko guyyaa irraa qarshii 179 saantii 61 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, paawundiin dhibba immoo qarshii 1751 sharafamaa jira. Dirhamni tokko guyyaa irraa gadi bu'ee qarshii 469 saantii 50 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 46,950 sharafamaa jira. Dirhamni Dubaay akkuma dura beeknu jechuudha. Naannoo torbaan darbee keessa qarshii 41 42 qarshii 40 ture. Guyyaa irraa garuu gara qarshii 39 saantii 44tiin sharafamaa jira. Qarshii 39 saantii 44 jechuudha. Dhibbi isaa immoo qarshii 3,944 yommuu sharafamu, Riyaalli Saawudiis akkuma isaa baay'ee gad bu'ee jira. Qarshii 38 saantii 56 sharafamaa jira. Riyaalli Saawudii dhibba immoo qarshii 3,866 sharafamaa jira. Riyaalli Oomaan akkuma kanaan dura asirratti isiniif dubbanne qarshii 400 seenee ture gabaa gurraacha irratti. Guyyaa irraa garuu qarshii 376 saantii 7 yommuu sharafamu, Riyaalli Oomaan dhibba immoo qarshii 37,607 sharafamaa jira. Dirhamni Joordaan qarshii 204 saantii 17 yommuu sharafamu, innis baay'ee gad bu'ee jira. Dirhamni Joordaan dhibba immoo qarshii 20,417 sharafamaa jira. Dirhamni Baariinis qarshii 384 saantii 19 yommuu sharafamu, dhibba isaa immoo qarshii 38,419 sharafamaa jira. Liireen Turkii tokko qarshii 4 saantii 6 yommuu sharafamu, liireen Turkii dhibba immoo qarshii 406 sharafamaa jira. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya oolmaan sharafaa guyyaa irraa Feebruaarii 1 kana fakkaata. Waan wajjin turtaniif galatooma. Akkuma baratame yaada qabdan comment irratti akkasumas subscribe gochuun akka hin dagatamne waan wajjin turtaniif galatooma. Nagaan tura.